namoota tokko tokko maaliin gurgurtaan qabu jee cinqama. Keessattuu gurgurattoonni haarooyni namootaan amma gurgurtaa keessa dhufan maaliin gurgurtaan qabu jeeti yaaddawa namni narraa bitu hin jiru haarawa yaada jiru sammuu isaa keessa dhufeeti cinqama. No, namnummaan hundinuu konstaantilii dhaabbataan gurgurtaa ni qaba. Akkamitti gaafa gurgurtaa keessa dhuftu waan qabdu qofa gurguruu osoo hin ta'in jalqaba namni yaada isaa gurguruu danda'u qaba. Yaada kee kana namoota garagaraa wajjin mari'achuudhaan akkaataa inni itti fooyya'ee gurgurtaa uumu godhu jechuudha. So tokkoffaa yaada keenya gurgurra jechuudha. Lammaffaa irratti waan itti amannu yookaan amantii teenya waan itti amannu gurgurraa jechuudha. Kana jechuun gizeen shamiza kana yookaan waan karabaataan firraa qabu kana si gurguru inni kuni protokoola kee yookaan haala uffannaa keetii akka inni si fooyyeessu taa'u rakkoo uffannaadhaan wal qabattee qabdu akka inni si fooyyeessu taa'u waaniin itti amanuufiin gabaya dhiheessee gurgura jechuudha. Akkasuma amantii tiyyaa fi waaniin itti amanu ijoollee tiyyaa fi gurgura akka ijoolleen tiyya duudhaaleen ani qabu sanirra dhuftee itti fuftu jechuudha. So tokko waan itti amannu gurgurra jechuudha. Itti aansine if gurgurta ammaas if gurguru jechuun maal jechuudha? Eenyootiin kun hawaan kana gurguru kun fuula bareedaa namni kun yoo si arrabse obsa qabaachuu yoo lole dhaggeeffachuu yeroo nama sanii hannuu deebisaan taane nama sanii deebisuu dhabuudhaan dursa if gurgurta jechuu ammaas. Maaliin gurgura jee gizee rakkatu namni waaniin gurguruun qabu ani haarawaa jee wanni rakkatuuf just akka gabayaa keessa dhufetti gurgurtaan isaa huccuma yookaan waanuma madaba keessaa qabu san qofa waan gurguru sa'a jechuudha. So kanaaf inni itti aanu if gurgurra jechuudha. Kaan ammoo duudhaa keenya gurgurra. Gaafa namni tokko dhufee nurraa bitachuu deemu ati akka nama afaayinan haasa'u jiru kana haasa'utti duudhaa akka hawaasaatti keessaa baate duudhaa amantii keetii duudhaa hawaasa keetii kan keessaa baate qabda. Duudhaa kee kanatti gurgurta jechuudha. Fakkeenyaaf namni maamilaa tokko yeroo sitti dhufe jalaa ol kaateeti teessifta. Fuula hofla qabuun itti dhiyaatta. Siigaltee kabaja laattaaf kuni duudhaa nuti qabnu jechuudha. So hoggaa inni dhufe salaamtaa dursitee nama kana gaafachuun duudhaa nuti qabnu aadaa fi duudhaa nuti qabnu keessaa tokko. Kabajni aadaa fi duudhaa nuti qabnu keessaa tokko. So duudhaa kiyyaan ammaas nama kanaa gurgura. Ani duudhaa kiyya nama kanaa gurgure jechuun namni kuni boruus deebi'eeti oomisha kiyya bitata jechuudha. Iftaan taanis deebi'ee duudhaa aadaa fi duudhaan ani qabu kan maamila harkisu ta'uu jechuudha. Aadaa kiyyaa fi duudhaa kiyyaas gurguruu narra jiraataa jechuudha. Hatti aantu wanni ati gurgurtu fayyummaa keeti. Fayyaa kee. Kana jechuun namni tokko madaba keessatti hojjetu yookaan iddoo keessatti hojjetu san keessatti namni tokko fakkeenyaaf fayyaaleessummaa namni qabu. Physical health fayyaaleessummaa qaamaa namni qabu. Kana jechuun haalli fayyaaleessummaa qaama isaa nama maamila jedhamu kana yookaan namoota waa bitu isatti harkisa. Let's say amma namni tokko namni mataan dhukkubu tokko yoo madaba tokkorra jiraate dandeettiin inni maamila harkisuu isaa akkami? Siigaltee namni tokko namni socho'uu hin dandeenye yoo bakka gurgurtaa keetii san keessa jiraate haalli namni sitti dhufu akkami? So kanaaf dursa kabiraa wanni gurgurru fayyaaleessummaa keenya jechuudha. Fayyaaleessummaa sammuutii fi fayyaaleessummaa qaamaa. Fayyaaleessummaan sammuu tasgabbiidhaa fi haala qabbana qabuun maamila suuta jenneefitti yaamu gabayaa uumuudhaaf nu gargaara. Fayyaaleessummaan qaama keenyaa ammoo sochii asii fi achi goonuun deemaandii yookaan fedhii madaba keenya yookaan bakka keessatti hojjennu sanitti haala nama hawwachuu dandeenyuun kan itti nama harkifnu jechuudha. Itti aansuudhaan wanni nuti gurgurru point of view qabxii irratti xiyyeeffanne san jechuudha. Inni biraa kan nuti gurgurru. Itti aansuudhaan ammallee galma keenya gurgurra. Wanniin gabayaa keessa taa'ee oomisha tokko bitee gurguruuf galmaan dhaquu fedhu tokkotu jira. Galma san bira dhaquudhaaf ammoo namootaan gargaarsifadha. Namoonni ani gargaarsifadhu inni ijoon maamila kiyya. Qaama waan irraa bitu sanii jechuudha. So kanaaf haala isaan galma kiyya irratti na gargaaruu danda'aniin
galma kiyya isaanitti calaqqisiisuudhaan akka isaan dhufanii oomisha kiyya san daddeebiidhaan fayyadaman dursa galma kiyya iddoon itti deemu san gurguruu danda'uun irra jiraataa jechuudha. So namni haaroonii gizee gabayaa keessa dhufu waan hin gurguruun qabu jeerra qata. Dursa if gurguruu, aadaa isaatii fi duudhaa isaa gurguruu, waan itti amane gurguruu, fayyummaa isaa gurguruu, wantootaan isinii hime kana gurguruu dursa jechuudha. Itti aansinee your child namni ijoollee isaatis ni gurgura. Kana jechuun haalli duudhaatii fi duudhaan gurgurtaa ati qabaachuu turte. Disipiliinni naamusni fi kabajni ati gurgurtaa keessatti qabaachuu turte. Gaafa ati hin jirre ijoollee teetitti dabraa deema. Kanaaf ijoollee teetii wajjin hojjechuun yookaan daa'ima qabdu sanii waliin hojjechuun aadaa fi duudhaa gurgurtaa maamilli kee duraan baran ati qabdu san akka ijoolleen tee dhaaltu goota jechuudha. So kanaaf ijoollee teenyaas ni gurgurra jechuudha. Namni gadi ammaan tana ijoollee ciccimtuu qaba. Yookaan ammoo ijoollee bifa qabdu amma kosmootiksii fi waan akkanaa gizee gurgurtu takka ammoo waan akka mana nyaataa gizee gurgurtu namoota nama keessummeessu baay'inaan namni dubartii yoo taate fadha. So ijoollee ta'e ta dubartii fakkeenyaaf amma bakka kana keessatti akka dalagan yeroo gootu maamila harkisuu fi gurgurtaa kee ol kaasuu irratti shoora guddaa qaban. Akkasuma yeroo waliin hojjettu ammoo duudhaanii fi aadaan gurgurtaa ati maamila keetii wajjin qabaachaa turte haala isaan dhaaluu qabaniin gooteetiti ijoollee teetis ni gurgurtaa jechuudha dursite. Inni biraa kan nuti gurgurru ajandaa keenya ammaas. Mata duree gurgurtaa keenyaa jechuun ajandaa keenya gurgurra jechuudha. Inni dhumaa fedhinnaa teenya gurgurra. Awarni waan feenu gurgurra jechuudha. Amma fakkeenyaaf rafuu feeta ganama. Sa'a 6 yeroon bahuu feeta. Siigaltee fedhinnaa tiyya tana gurgureetiin maamiloota sa'aa san dhufaniin gurgurtaa kiyya ol kaasa jechuudha. Waaniin fadhu silaataniin godhuu fadhu gurguruun qabaa jechuudha. Maal godhuudhaaf? Gurgurtaa kiyya ol kaasuudhaaf. Sa'aan seenee sa'aan bahu maamiloota fakkeenyaaf sa'aa namni bahu san oomisha barbaadan ani yoon banaa ta'e sa'aa san salphumatti maamiloota qaamni kaan irratti hin xiyyeeffatin kaniin ani harkadhuutu jiraata jechuudha. So qaamonni kun yeroodhaan wal qabsiisuudhaan yeroo hunda daddeebi'anii maamila dhaabbataa na godhachuudhaan narraa fayyadaman jechuudha. Sababni isaa yoo namni sa'a 2 seenu taate ati sa'a 12 seentu taate namootan sa'a 12 hanga 2 jidduutti oomishoota akka isaan barbaadanii san gurguru yoo harkatan salphumatti isaan kun maamila keetii jechuudha. So hirriiba sa'a sanii san guddeeti yookaan ammoo sa'a barcaa keetii san sa'a lubbuun nimaa si feetu san kan namni dukkaana isaa cuccufee hin jiru gurguru san sa'a san gurgurteeti ati teessee gurgurtaa kee ol kaaftaa jechuudha.